kabajamtoota daawwattoota keenya simannaa obbo Jawaar Mohammad tiif godhamaa jiru yeroo ammaa kana bulloon gara stadiyeemiitti ol seenaa jira jechuudha. obbo Jawaar Mohammad gara stadiyeemii Hosfaanaa bara 2022tti seenee jira jechuudha. daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan bulloon garmaa mutolaa sirba jedhuun obbo Jawaar Mohammad gara stadiyeemii Maple Grove kan yeroo ammaa kana taphni xumuraa Hosfaanaa bara 2020 simannaan o'aan isaaf taasifama. hawaasni Oromoodhaa bifa kanaan ol ka'ee dhaabbachuudhaan obbo Jawaar Mohammad jaalala isaaf qabu kan uummata Oromootiif qabsaa'aa jiru haala addaatiin simataa jira jechuudha. Hosfaanaa bara kanaa wanti adda godhu bara darbe Hosfaanaa bara 2021 irratti firii Jawaar Mohammad fa'a jechaa kan turre yeroo ammaa kana immoo obbo Jawaar Mohammad fa'a qaamaan asitti argamanii hawaasa isaanii walakkatti simannaan ho'aan isaaniif godhameetiin hawaasa isaanii biratti deebi'anii jiru jechuudha. Simannaa bareedaatu isaaniif godhamaa jira. Hanga xumuraatti ammas nu wajjin turaannaa affeerraa keenya. kabajamtoota daawwattoota keenya gama kanaan immoo Profeesar Muhammad Hassan Faatu argama akkasumas Profeesar Hussein Faa gama kanaan jiru jechuudha. Isaanis simannaa hawaasni godhaafee jiru. Hayyoota Oromoon qaban keessaa isaanis nama tokko Hosfaanaa bara kanaa wanni adda godhu tokko keessa hayyoonni Oromoodhaa bara darbe mana hidhaa keessatti dararamaa turan yeroo ammaa kana hawaasa isaanii walakkatti argamuun isaa Hosfaanaa bara kanaa adda isa godhee jira yookiin Hosfaanaa bara kanaatiif gammachuu guddaa dabalee jira. Egaa gubbaa kanaan immoo akkuma argaa jirtan dubartoonni Oromoodhaa gama kanaan ililfataa jiru jechuudha. Simannaa oowwaa isaan bulloodhaaf qaban agarsiisaa jiran gammachuu addaati. nama lubbuudhaan hidduudha jedhamee eegamaa ture mana hidhaa san keessatti dararamaa ture nama uummata Oromootiif aarsaa tokko kafaluudhaaf mana dukkanaa san keessatti namaa ture kan yeroo ammaa kana immoo iddoo isaa magaalaa Minisootaatti deebi'e hawaasni isaa simannaa addaatiin
qeebalee jira yookiin isa simatee jira jechuudha. Hawaasni akkuma argaa jirtan ammas isa ijaan arguudhaaf dhaabbataa jira. Boodarraa kan haasaa garaagaraa taasisu ta'a. Akkasiif immoo ammas nu wajjin turan dhaabni keessa. Daawwattoota keenya hawaasni Oromoodhaa kallattii kana qofaan kan isinitti mul'isaa osoo hin taane gama isaaniinoo maal fakkaata waan jedhuuf gama kanatti deebinee immoo hawaasni fageenya irraa waan inni fakkaatu kallattii Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya
taphni marsaa lammaffaa jalqabee jira. Tapha marsaa lammaffaa kana isin biraan gahuudhaaf boodarra kan walitti deebinu ta'a. Ammaaf nagahaan nuuf turaa isiniif jenna. Namoonni obbo Jawaar Mohaammed arguu barbaadan kun Seeneetar Joon Hoofman kan yeroo isaan mana hidhaa keessa turan isaaniif qabsaa'aa ture nama uummata Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan hedduu beekamu yeroo ammaa kana obbo Jawaar Mohaammed isaanis nagaa gaafachuutti jiran jechuudha. Taayigar Warquu akkuma isiniin jenne dargaggoo yeroo ammaa kana bulchiinsa magaalaa Minneapolis keessatti bulchaa ta'uudhaaf dorgomaa jiru jechuudha. Innis obbo Jawaar Mohaammadin wal argee jira. Egaa gaafa saba isaa sabaaf dalagan yookiin aarsaa of godhan hawaasa tajaajiluun hawaasni lubbuu akka itti namaaf kennu diinaa fi alagaanis akka jaalala namaaf qabu waan itti argaa jirru ragaa itti taane jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed aarsaa inni uummata Oromootiif qabaleef hojii inni hojjete badhaasa maqaa uummata Oromootiif maqaa Osfaanaatiif kennuufii barbaanna. Tajaajilli hanga lahaa Jawaar Mohaammed akka naaf Obbo Jawaar Mohaammed Garangan kot asik. Obbo Jawaar Mohaammed naasoo yeroo deemani. Ayyeedha. Obbo Jawaar Mohaammed choosii qabu waata kaalaman manaa jiru. Jirtu. Akkam jirtan? It's so wonderful to be back. Dirree kana guddanne. It's unreal. Bara dabre yeroo akkana bakka turre ni beeytanii. Garuu waa'ee waggaa lamaan dabreetiin kan yaadachuu barbaadu. Waggoota 26 dabre kana keessatti Osfaana was a place where we cherish Oromummaa. Osfaanaan bakka jaalalaati, bakka tokkummaati, bakka waggaa waggaadhaan dhufnee Oromummaa teenya itti calaqqisiifnu, bakka jaalala Oromummaa itti dagaagsiifnu, bakka waadaa Oromoof Oromiyaadhaaf qabnu itti haaromsinu, bakka nu hundi itti guddannee qabsoo keessatti sirkee itti buqqaafannee arrabmoo harri itti baafanne waan ta'eef hoggaan deebi'ee akkanatti lakkoofsi keessaniis jaalalli teessaniis bareedinni keessaniis dachaan dabalee arguu biyyatti hedduun gammadaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa. Pirezidaantii cimtuu qabdanii pirezidaantii Maagii fi Foorensii Boordiinsii Osfaanaa sadarkaa addatti sadarkaa guddaatti waan ceesaniif hedduu ittiin boonuu qabdanii gara fuulduraas kana daran cimtanii jabaadhaa waliin jirraa isin jaalannaa jabaadhaa injifannoon uummata keenyaaf haa ta'u nagaan naa bulaa ulfaadhaan isiniin jaa. Thank you. Okay, gurra wallo fa. Video kin. Hayyee galatoomaa namni hundi galatoomaa baansiin warra walloo ittiin gargaaramu as keessa deemaaraa namni hundinuu walloo anis walloo atis walloo isin hundinuu walloo waan taataniif please baansii san keessa waa nu buusaa ulfaadhaa. Komponi Roma kan kita pendemu dari bergejo bersama Demo.
daawwattoota Osfaanaa karaa OMN hin daawwataniif dhaamsi qabdu maali? Esatti wal bara. Ayye, atillee galatoom noordofaa isiniin jenna guyyaa gaarii isinii haa ta'u. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan yeroo ammaa kana gareen madda walaabuu duubaa ka'uudhaan galii 4-2 dursaa jira jechuudha. Taphni xumuramuudhaaf deemaa jira jechuudha. Chaampiyoonaan bara dheengaddaa bara 2021 gareen madda walaabuu kan Siyaatil irraa dhufe yeroo ammaa kanas geeba kana injifachuudhaaf deemaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan isteediyeemiin haala ho'aadhaan daawwatamaa jira. Taphattoonni mirqaan addaatiin jiranii taphni gara xumuraatti deemaa jira. Sirna badhaasa kana hanga xumuraatti si wajjin ta'uudhaan ammas kan isin keessummeessuudhaan si wajjin turru ta'a Oromiyaa 11 sheer laayik gochuudhaan hanga xumura sagantaa badhaasa kanaatti nu wajjin turaan ammas affeerraa keenya sagantaa xumuraa jalqabnee jirra. Gareen madda walaabuu geeba kana kaasuudhaan back to back wal faana injifachuudhaan chaampiyoonaa Osfaanaa bara 2021 bara 2022 ta'a jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan badhaasni Osfaanaa bara kanaaf qophaa'ee jiru kana fakkaata geebni sadarkaalee garaagaraatiin qophaa'eetiin kennamuudhaaf deema jechuudha. Hanga xumuraatti nu wajjin turuudhaan Osfaanaa 25th anniversary soccer tournament summer of tokkummaa A division second place ka jedhullee jira. Sadarkaa lammaffaa bara Osfaanaa bara 2022 anniversary isaatti waggaa 25ffaa isaatis kabajuutti jira jechuudha. Kanneen tokkoffaa baaniif inni kun qophaa'ee jira. Warra lammaffaa baaniif immoo kan gamanaatti qophaa'ee jira. Division A B qaba. Sadarkaa guruppiidhaan taphatan jechuudha. Taphni gareen burqituu goolii sadaffaa lakkoofsisee jira. Taphni kun 3-4 deemaa jira jechuudha. Gara xumuraatti deemaa jira. Hanga ammaatti 4-3 hin jiran. Tapha wal morkiin cimaan keessatti geggeeffamaa jiru yoo ta'u Musa deemuudhaan kubbaa keessa dhufeera. Cristiano Brasiliano Sami Abdulur
Depan kerana bau Jakarta Rubel Kosan Rubel Egaa daqiiqaan 90 xumurameetiin daqiiqaan 30 extra minute ka dabalamee jechuudha. Rubel Abdul Hanga ammaatti gareen burqitu sadii gareen madda walaabuu afur galchuudhaan taphni kun deemaa jira. Kubbaan garee madda walaabuu harka jira. Kubbaan gara alaatti baatee jirti. Taphni gara xumuraatti deemaa jira. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan Denver burqituuf Denver Colorado fi akkasumas madda walaabuuf Seattle garee lamaan jidduutti tapha deemamaa jiru jechuudha. Sako yani kaima Kasera Egaa daawwattoota keenya kabajamoo gara xumuraatti deemaatiin jira. Taphni xumuramee jira. Gareen madda walaabuu Seattle irraa back to back champions ta'uudhaan waggaa tapha Osfaanaa bara 2022 injifachuudhaan gareen madda walaabuu bardeen gaddaatiif bara dabreef ammas irra deebiidhaan tapha kana injifatanii chaampiyoonaa ta'anii jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan daawwattoonni fi taphattoonni deeggartoonni isaaniitis gara dirreetti dhangala'uutti jiru. Daawwattoonni hundi gara deeggartoonni garee madda walaabuu gara dirree keessaatti deemuutti jiru. Gareen madda walaabuu tapha kana injifachuudhaan chaampiyoonaa bara 2022 Osfaanaa Samaruuf tokkummaa jechuudhaan qophaa'ee injifatee jira jechuudha. Gareen burqituu tapha ajaa'ibaa mul'isus osoo milkaa'ina hafee jira jechuudha. Galii 3-4 taphni kun xumuramee jira. Margaa jirtan madda walaabuu gammachuu isaaniitti dhaga'ame mul'isaa jiru jechuudha. Jarri kun madda walaabuu garee injifatee jechuudha. Gareen madda walaabuu falmii cimaa geggeessuudhaan duubarraa galii 2-2dhaan osoo durfamaa jiru abdii osoo muratiin duubarraa ka'uudhaan 4-3 qabxii waliigalaa goolii waliigalaa galchuudhaan geeba kana kaasuu danda'ee jira jechuudha. Gareen madda walaabuu chaampiyoonaa bara 2022 kan Samaruuf tokkummaa jechuudhaan qophaa'ee back to back champions ta'uudhaan walfaana waggaa dabreef baranas injifatee seenaa galmeessisee jira jechuudha. Ammas gammachuu isaaniitti dhaga'ame deeggartoonni fi taphattoonni bifa addaatiin ibsataa jiru.
Here. Abdi sakot. Egaa taphattoonni akkuma argaa jirtan ammas mirqaanarra jiranii gammachuudha dubbisuudhaaf nu mijannee tapharra jiran jechuudha gammachuu isaanii ibsataa jiru. Taphattoota kanneen keessaa yoo nuuf mijaa'e. Interview me. Maal isinitti dhaga'ame? English. Okay, what is your feeling? My feelings of this, I don't know where I'm at, but we outside. That's where we are. We are Fox 11, Care 11. Oromia 11? Yes. And Are you excited? yes, I'm very excited. My team won. Seattle. Are you from Seattle? No, I'm from here, but Seattle is my team. This is my cousin right here. Yeah! Yes, sir! Why? Come on! Yo! Hey! Yo! Hey, we on the TV! Yeah, I made it! I made it! Hey, back to vote! Yo! We live in a simulation! Yeah! And we outside! We don't have TV! Seattle's a Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya badhaasni division A fi division B kanneen ganama injifatan gareen waraana bilisummaa Oromoo WBO injifatee jira. Division B keessa gama division A keessa ammoo garee madda walaabuutu injifatee jira jechuudha. Badhaasichi qophaa'eetiin jira. Akkuma argaa jirtan gareen kun ganamas warra division B keessa injifatee. Hey! Wait, who won the game? Egaa gareen kun akkuma argaa jirtan WBO'n ganamas badhaasicha fudhatee jira. Are you guys ready? You can celebrate. Galatoma. Baga gammaddan. Egaa akkuma argaa jirtan gareen kun garee division B dhaan injifate kan division A dhaan injifate gareen madda walaabuu maal fakkaata ka jedhu garasitti fudhate. My bad. Egaa sirna badhaasa kennuutu jalqabamee jira. Gareen jalqaba ganama irratti injifate division B keessaa gareen WBO'dha. Badhaasicha fudhatee jira jechuudha. Kan asitti argaa jirtan geemni as biratti argaa jirtan immoo kan division A dhaan qophaa'ee. Badhaasa division A dhaaf qophaa'ee kan tokkoffaa bahee fi lammaffaa baheef garee madda walaabuu akkasumas garee burqituu kan deeqaa muraasa dura tapha geggeessaa turan isaaniif geeba qophaa'ee jiru jechuudha. Haji. Nagaa. Maal sirriitti dhagaamame? Laayibii jirra. Bareeddura gartee nutti dhagamaan gammachuutu jira. Ilmaan Oromoodha akkanatti gartee harka wal qabatee akkuma asitti argametti ka keessa jiruu fi ka ala jirulleen ilmaan Oromoodha.
kan gartee diina jala jirulleen diina jala deebi'ee tokko taane akka dhaabbannuun isiniin jaa kanuman dhaama gartee ilmaan Oromooti bakka hundaa jaalala akkanatti guyyaa torba bakka tanatti gartee guyyaa 8 darra guyyaa 8 odoo bishaan gadi naqamin akkanatti ilmaan Oromoodha Oromoo waan nagaan qabduuf jecha nagaa as biyya tana keessatti mul'ifte jechaadha biyya gartee silaa Oromiyaa xiqqoo haajanii malee biyyaan baati biyya ofii keessatti kana caalaa ilmaan Oromoodha waan nagaa buusaniif jecha Oromoon waa takkallee wanni dhabde gartee harka wal qabatu bichaadha dhabde malee waa takka hin dhabne warra harka qabatu rabbi nu haa godhu jabaadhaa bishaan odoo gadi naqamin kunoo har'a gartee xumuramee har'a addaan ka'uudhaa deemama gammanneen isinin ja'a. Ulfaadhaa galatooma atillee naa jiraadhu haadhatti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya obbo Jamaal maaltu isinitti dhagahame Usfaanaan akkam bara kana? Baay'ee gammanneerraa akkuma maqaa itti baasan samarri tokkummaa jedhanii tokkummaan Oromoo baay'ee mul'ate jaalalli Oromoo baay'ee mul'ate jabeenyi uummata keenyaa baay'ee mul'ate waggaa 25ffaa isaa akkuma isaan jedhanitti baay'ee bareeda ture. Egaa wanni baay'ee nama gammachiisu Oromoon biyya keessattis biyya alaa keessattis tokkummaa isaatiin humna isaatiin jabaataa wal beekaa wal jaalataa guddachuun isaa baay'ee hedduu namatti tola. Qabsoonis akka itti fuftuuf kana caala immoo akka milkoomnu abdii guddaa namaa kenna uummanni asitti dhufee guutuu ture gamaa gama naannoyyuu tiimiin taphate lamaan illee akka gaariitti taphatanii soo gammachuu guddaa ture baay'ee bareeda. Galatoomee obbo Jamaal. Baay'ee galatoomaa isinillee. Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan sirni badhaasaa gareen injifatee fudhachuudhaaf deemaatiin jira. Division B Urjii Columbus gareen jedhamu badhaasa isaa fudhachuudhaaf deemaatiin jira jechuudha. Urjii Columbus warra BDBG keessaa lammaffaa bahee adde Mafiraan Pirezidaantii Osfaanaa badhaasa deema isaanii kennuu adeemti. Urjii Columbus. What are you doing? Adde Mafiraan badhaasa kennaafii jirti. Urjii Columbus warra lammaffaa bahee BDBG keessaa akkasuma warra dhufu ADBG keessa galanii A keessatti shakashakuu waan deemaniif. Galasa, please, Galasa, Osmanas, cameraman, Urjii Columbus, Lammaffaa Baulan, BDBG Kesa, BDBG Tubariyani, Warra, Edi Kesa, Shakashakuan, Bakamajan, isini jenna, Urjii Columbus. Wobo DC, BDBG Kesa, Warra, Tokkoppa, Kale, Gara, ADBG Nitti wal guddate, Gara Warra, Baradu, ADBG Shakashakuute, Wobi Sana, Tokkoppa, Warra, Ade, Wobo DC, Wobon Taka, Independent Beku, Independent Back to back, Wobo, Wobo,
burqitu achitti bakka konsartii iddoo konsartiitti isinii kennama madaaliyaan iddoo konsartii. Burqitu Denver, A Division warri lammaffaa qabdan Burqitu of Denver, Colorado, A Division warri lammaffaa baatan A Division lammaffaa Burqitu of Denver, Colorado. Iddoo kana bal'isaa, iddoo kana bal'isaa. Iddoo kana bal'isaa warri waan. Akkasuma konsartii galgala kanaatti tikkeettiin as duuraan asitti harkaa qaba. Warri kaashan qaban akka bitachuu dandeessu. Tikkeettii asitti birrii 50 qofa. Kana dura yoo dhatte birrii 60. Kaashaappiin jira, zeel jira. Kanaaf asii yoo bitattanii tikkeettiin 50 qofa. Kana dura yoo dhattan 60 plus taaksiidha. Kanaaf asitti bitattanii bashannanaan maatii keessa hunda qabatanii dhumuu dandeessu. Namni deemuu dandeenye yoo jiraate wiilcheriidhaan akka fiddan. Egaa daawwattoota keenya kan badhaasni amma itti aaneetiin kennamu garee diviizhin A keessaa lammaffaa bahuudhaan falmii guddaa garee madda walaabuu wajjin godhuudhaan kan osoo milkaa'inaa fi lammaffaa bahe garee burqituutti fudhachuudhaaf deema jechuudha. Gareen burqituu Hassan Moritini bakka buutan Amin Hassan Burqitu of Denver. Burqitu of Denver asitti akka nuuftanii badhaasa fudhatan. Burqitu of Denver ifaan nu badhaasu waan ta'eef please Burqitu Denver Colorado Burqitu of Denver. Akkasuma madawla boosiyaatiin illee asitti akka nuu dhiyaatan madawla boosiyaan. Madda wala boosiyaatiin deema keessanii bakka dhiyaatan. Burqitu of Denver Colorado please. Madda wala boosiyaan deema keessan fudhachuuf akka adduuftan siyaaran. Madda wala boosiyaan please. Madawla boosiyaatiin madawla Burqitu of Denver please kootaan deema keessan fudhadha. Burqitu madawla Burqitu of Denver Burqitu madawla boosiyaan madawla kootaan deema keessan fudhadha. Madawla boosiyaatiin madawla Maaltu dhagahame maqaa keenyatti himta? Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dhalattoota Oromoo biyya kanatti argaman keessaa daa'ima tokkotu na biratti argama. Tapha kana daawwataatiin ture. Maqaan kan keenyu jedhama? Ammaar Yaasiin. Ammaar Yaasiin akkamati? Ammaar Yaasiin. Eessarraa dhufte? Atalantaa irraa dhufee kubbaa Oromoo fi Idaafiin dhufe irra. Maaltu sitti dhagahame? Amma dhufne malee guyyaa tokko duraan dhufe. Maaltu sitti dhagahame? Ana dhagahamu gammachuu maana dhufa because arra gammade because abalawa tiima kanatu nu moohe madda walaabuu deeggarta madda walaabuu gammade yoo moohanii gammade arra baga gammadde baga gammadde fi ammas gisee achi as dhufee ummanti xiqqoo rifattee maqaa khiyyaamtee akkasitti kootuu jette. Okay. Galatom. Thank you. Wait. Egaa geemni xumura gareen burqitu badhaasa isaa fudhatee jira. Gareen madda walaabuu geema jalqabaa fudhatee jira jechuudha.
garee madda walaabuutu geeba kaaseetiin siyaatil Yo, can you guys open up for the media? Yo! You guys! Yeah, open up. Hey, open up, open up. Yo. Ready? Yeah. I'm gonna be a professional player. I want you guys to record this right now. I'm gonna play for a big team. Come here. Thank you. Go. Trophy, W. Yeah, zero fun the whole tournament. Everybody was saying, I gotta go home. Where's that nigga, bro? Where's the Henderson? Uno.
Hey,